gammachuu keessan qoodamu argame hawaasni bal'aan baga geessan hundi namaa gammanne ramashaa Allah carraa keessan bareechise rabbitu isin filate harka keessan kaahee diini hundarraa sin caalchifate jabeessa barnoota diini jabaadhaa lafan kaahinaa abshiraa dhihoodha nasriin fuuldureen keessan bal'inaa yaa kalaama rabbii guddaa yaa furtuu seensa qaroomaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota hooggantoota marii magaalaa Jimmaa fi godina Jimmaa manguddoota biyyaa akka manguddoo keenya Haaji biyyaa fi hiriyoota isaanii kaawunsilii mana islaamaa magaalaa Jimmaa fi akka godinaatti jiran ulamootaa fi daa'imman hooggantoota koolleejjii Jimmaa Islaamiyyaa hirmaattonni asitti argamtan firoonni hiriyoonni mashaayikh hundinuu baga rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa walumaanuu guyyaa gammachuu waliin arganne kanaan baga rabbiin nu gahe. Sagantaa kana bifa kanaan qopheessitanii koreen hirmaate qopheesses warri gammachuu kanaaf affeeramtanii dhuftanis sagantaa miidhagaa bareedaa kanaa hojjechuudhaaf anis gama kiyyaan gammachuu baay'eetti dhaga'ama. Jazakallahu rabbiin isiniif haa kafalu akhirattis jannata rabbi isiniif haa kafalu duniyaattis immoo sadarkaa ilmi guddaa irra geessanii ilmaan keessanis sadarkaa anamma gahe kana kan caalu irraan rabbiin isiniif gahe jennaan gammachuu ilmaan keessanii eebba ilmaan keessanii kan keessanis kan garta rabbiin isiniif haa taasisu. Waa baay'ee jechuudhaaf sa'aatiin keenyas nu daangessaa. Ani guyyaa irraas baay'ee waa dubbachuu hin ta'u si'a haa ta'u munaasabaadhuma ilmii kanaatiin ergaan baay'een darbaa ture waa tokko lama kan itti dabalu yoo jiraate ilmiin akkuma jedhamu yeroo hundayyuu barbaachisaadha. Barbaachisummaa isaa waa baay'ee waan dubbanne rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabiyyi isaa aalamul khalq caalaa khalqii kana irra beekaa namaa kan waan samiidhaa bu'u rabbi zidni ilman ilminaaf dabalii jedhi rabbi kee kadhadhu jedhee ilmiitti kakaase jechuudha. Hassa alal izdiyaadi min ilmi kanaaf nama as jiru keessaa nama lafa kanarra jirurraa namni ilmi irraa muntahaa gaheeraa dabalachuun nan barbaachisu jedhu hin jiru. Kanaaf warri umrii sheekummaa tirtanus warri mashaayiknis ulamoonnis shabaabnis ijoolleen hundinuu yeroo hundaa hundi keenya iyyuu ilmi dabalachuudhaaf kaka'umsa qabaachuutu nurraa eegama. Ilmaan keenya akka baratanii iddoo guddaa ga'an kakaasuutu nurraa eegama. Akkuma kaka'aa ture akka ummata islaamaattis hirrina nama baratee qabna. Inni kaan ilmi aslii usuula diinii hadiisa quraana baratee tarii jaaniba mu'aasaraa kan shahaadaattaa jedhamutu dhabama. Fakkeenyaaf akka kolleejjii keenyaatti nama shahadaa barumsa shari'aatiin maajistara yookiin doktoraa qabu sadarkaa kulliyyaatti waan barbaadamuuf beeksisa yeroo lama baasnee namuma dhabnee wajjin rakkataa irraa jechuudha. Kan ilmi ahkaama beekuun akkuma jiru ta'e mutaxallabaata mustawaa kulliyyaa waan ta'eef shahadaan kanaaf hirrina humna namaa gama shari'aatiinis gama kanaan qabna. Gama akaadaamiittis yoo deebine hirrina baay'ee jira akkuma kaa ture osoo ka'ee hukumaan yookiin mootummaan dhaabbileen godina tokko keessa jiru hundi isaatu of dandahu ilmaan godina sanaa haa hoogganuu haa bulchuu haa barsiisuu haa yaaluu jedhamee parsantii meeqa cufuu danda'a namni barate nu keessaa. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Jimmaa qaamumti dhalataan godina Jimmaa qofti haa barsiisuu hospitaalas haa hoogganuu haa yaaluu dhaabbilee biraas kan godina sana keessa jiru danda'a osoo jedhamee parsantii meeqa cufuu dandeenya. Kanaaf hirrina umma baratee baay'ee qabna. Fakkeenyaaf warroonni ani
doktora PhD wajjin baradhe departmentii garagaraa instituutii LZ jala gara departmentii 6-7 jira nama 38 wayi turre yeroo galmoof akka godina Jimmaatti akkam beekut ana qofee jira akka muslimaattis yoo laallee nama lama ture anaa fi nama tokko qofa ture jechuudha persentiin osoo kaa'ame meeqa jechuudha akkuma gara maajisteeraa gara doktoraatti ol deemaa deemuun humna nama baratuu nu duraa dhibaa deemaa jira tarii waggaa 30 dura carraa barachuun nuuf hin kennamne musliimoota irra kan baranneef dhibbaate irra ture jechuu dandeenya garuu waggoota 30 booda kana keessa carraan barachuu banaadha of komachuu danda'u qabna isa dhiyoo kana jechuudha haa ta'u malee hirmaannaan keenya ammayyuu dadhabaadha akkuma duraan ustaaz Gazaliin obboleessi keenya kaasee ture barumsi shari'aas barumsi akaadaamiis hundinuu nu barbaachisa akaadaamiin isuma shari'aa keessa jiru fakkeenyaaf hayyoonni maal jedhu quraana keessa waa'een saayinsii ayata 1,000 sana oltu jira jedhu persentii meeqa ta'a jechuudha ayanni quraana naannoo 6,000 wayiiti sana keessaa 1,000 harki tokko 6 jechuudha waa'ee quraanaa waa'ee saayinsii dubbata quraanni waa'ee galaanaa waa'ee bishaanaa dubbata miti isumati oshun jedhamee baratama quraanni waa'ee aduu urjii waan akkana dubbatu miti isumati astronomii jedhamee baratama quraanni waa'ee akkaataa taxawwura uumama ilma namaa dubbata isumatu embrioloojii jedhamee baratama kanaaf ilaalchi nuti barumsa akaadaamiitii qabnus tarii akka faallaa shari'aatti qoo kan jiraatu ta'e inni kunis guutummaan nu keessaa dhiqamee ilmaan keenyas waan kanarratti jajjabeessuun irraa eegama tarii namni baratee bifa biraatti dabsuu danda'a nuti ofii barannee saayinsiis gara islaamummaatti fiduu qabna kitaaba tokkotu islamization of knowledge waan jedhu jira saayinsuma islaamessuu jedhuudhaan hayyuun tokko kitaaba barreessee ture abbaa ittiin deemu kanatu saayinsuma kana akkan bifa kufriitti hubatamu gochuu danda'a akkuma barumsa islaamaatti akka hubatamu godhachuu danda'a jechuudha kanaaf hirmaannaan keenya cimaa ta'uu qaba keessattuu namoonni asitti argaman baay'inaan ulamoota imaamoota sheekota du'aata xullaaba ilmiiti dhiibbaa uumuu danda'uu qabna dhaloota amma keessa jirru dhaloota boodaan dhufu barumsa shari'aa irrattis jabaatanii akka hojjetan akkasumas immoo akaadaamiittis jabaatanii akka baratan qooda keenya baannu saatiinis gabaabaadha waan dhaggeeffataniif galatoomaa jazakumullahu khairan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.